oduu teenya jalqabaatiin waggoota 30 dura kan dhabame wallisaa jireenya ayyaanaa mul'ateeraa jedhamuun ijoo dubbii tahe. Wallisaan kun waggoottan 30 darban du'aaf jiruun isaa hin baramne. Garuu arra namni tokko isaanii jedhamuun bal'inaan qoodameeti jira. Dhugumaan namni arra suuraan isaanii bal'inaan maxxanfamte kun wallisaa jireenya ayyaanaati kan jedhu AGM waan odeeffate isin biraan gaham. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma wal dhibdee isaanii irratti torbaan dhufu marii eegaluufi jedhame. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan marii kana eessatti jalqabu maaltu eeggamaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixa Shaggar bakkoota garagaraatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu hime. WBOn tarkaanfii kana fudhachuu hordofee gama raayyaa ittisa biyyaatii maaltu jedhamee bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin buufanni xayyaaraa idil addunyaa Itoophiyaa Bishooftuutti ijaaramu Afriikaarraa isa jalqabaatii jedhame. Kanaanis waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol keessummeessuuf jira jedhameera. Buufanni guddichi Bishooftuutti ijaaramu kun haala kamiin ijaaramaa jira? Gabaasa guutuu isin biraan geenya akka moltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelti. Oduu teenya jalqabaatiin waggoota 30 dura kan dhabame wallisaa jireenya ayyaanaa mul'ateeraa jedhamuun ijoo dubbii tahe. Wallisaan kun waggoottan 30 darban du'aaf jiruun isaa hin baramne. Garuu guyyaa har'aa namni tokko isaanii jedhamuun bal'inaan qoodameeti jira. Wallisaa jireenya ayyaanaa Garbaa iddoon dhaloota isaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda gabaa Jimmataatti dhalatee guddate. Wallisaa jireenyaan waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'e baandii Gadaa jedhamu keessatti namoota akka Zarihuu Wadaajoo, Eebbisaa Addunyaa, Geetuu Lammii, Zeenuu Muhammad, Umar Suleymaan, Yoosef Gammachuu, Ababaa Abbishuu, Aadam Haaruun, Abdii Qophee, Raayyaa Abbaa Maccaa dabalatee jarreen kanneenii fi artistoota biroo hedduu waliin baandii kana keessa akka turan seenaan isaanii ragaa baham. Wallisaan kun waggoottan 30 darbee du'eef jiraateen isaa hin beekamu. Akkuma Jaalnadhii Gammadaa achi buutee miila Bakar Waaree warra ta'an keessaati. Arra immoo namni wallisaa kana fakkaatu tokko suuraan isaa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodameeti jira. Namoonni hedduun artistii jireenyaa ta'uu hin oolu jechuun nama kana bal'inaan barreessaa turan. Akka namoonni suuraa tana maxxansan jedhanitti namni asirratti argitan kun waggoottaniif hidhaa keessa ture amma hidhaarraa ba'e. Wallisaa jireenyaanis tarii ammayyuu lubbuun jiraatee hidhaa keessa jira laata kan jedhan waan jiraniif tarii namni kun isaanuma tahuu hin oolu jechuun hedduun namoota katabaa turan. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti suuraa tana maxxansan sababni wallisaa jireenyaa ayyaanaa tahuu hin oolu jechuun nama kana maxxansaniifis yoo kaasan jalqaba irratti namni suuraa isaa argitan kun maqaan isaa jireenyaa ayyaanaa jedhama. Maqaan jara lamaanii wal fakkaataa jechuudha. Lammaffaa irratti funyaaniinis wallisaa jireenyaa ayyaanaa waliin namni asirratti argitan kun wal fakkaata. Maqaan isaanii wal fakkaachuun funyaanii wal fakkaachuun jara lamaanii hedduu namoota akka artistii jireenyaa ayyaanaa ta'etti akka ibsan isaan taasiseeti jira. Bakki itti namni asirratti argitan kun hidhamee waggootaaf dararamaa ture godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee magaalaa Qooqaati. Manni hidhaa inni keessa ture dukkana ta'uu ammoo namni kun dubbateeraa jechuun hedduun barreessaa turan. Maqaa dabalatee wantoota hedduudhaan namni kun walumaa galatti wallisaa jireenya ayyaanaa waliin wal fakkaata. Kun ammoo shakkii namoota hedduutti uume. Garuu dhugumaan namni kun wallisaa jireenya ayyaanaati kan jedhu AGM waan odeeffate qaba. Namni kun guutummaan guututti wallisaa jireenya ayyaanaati miti. Akka namni gurbaa kana beeku jedhutti maqaan jara lamaanii wal fakkaata malee wallisaa jireenya ayyaanaati miti jedhama. Maqaan nama kanaa guutuun jireenya ayyaanaa Qana'ii jedhama. Wallisaa jireenyaan ammoo jireenya ayyaanaa Garbaati.
Maqaan isaanii ammoo sadaffaa irratti adda baham. Jireenya Ayyaanaa Qana'ii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda Alchawwaa Igguutti dhalatee guddate. Garuu sababa hin beekamneen hirrina sammuu godhatee yaalamaa ture. Haa ta'u malee yaalamaa turus hin fayyoofnee jedha namni jireenya Ayyaanaa Qana'ii beeku. Amma garuu biyya irraa badee waggootaaf dhabamee jira kan jedhu namni jireenyaa beeku kun, kanaaf ammoo erga lubbuun jiraachuu isaa barree maatiidhaan wal qunnamsiisna malee namni kun wallisaa jireenyaa Ayyaanaa Garbaatii mitii jedha namni nama kana sirriitti beeku. Walumaa galatti namoonni nama kanaan wallisaa jireenyaa Ayyaanaatii jechuun maxxansitan guutummaatti odeeffannoon sun dogoggora akka ta'e isin hubachiifna. Oduu biraatiin Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma wal dhibdee isaanii irratti torbee dhufu marii eegaluufi jedhame. Waliigaltee ulaa galaanaa Soomaaliilaand waliin mallatteeffame hordofee wal dhibdee keessa kan seenan Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaan torbee dhufu haala mijjeessummaa mootummaa Tarkiitiin marii eegaluuf akka jiran ibsameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Tarkii Hakaan Fidan akka beeksisanitti ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii marsaa lammataatiif torbee dhufu Ankaaraatti wal arguu jedhan. Torbaan darbe Finfinneetti daawwannaa hojii kan taasisan ministeerri dhimma alaa Turkii Ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin wal arguun dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuu isaaniis ibsan. Itiyoophiyaan daangaa fi abbaa biyyummaa Soomaaliyaatiif beekamtii hanga kennitetti wal dhibdeen biyyoota lamaanii furmaata ni argataa jechuu isaanii Reuters ministeera dhimma alaa Turkii wabeeffachuun gabaaseera. Itiyoophiyaan Soomaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Soomaaliyaan daangaa fi abbaa biyyummaa koo cabsa jechuun Itiyoophiyaa deddeebiin mormuun isii ni yaadatama. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixa Shaggar bakkoota garaagaraa keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan hedduu ta'an du'aaf madoon adabu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n giddugaleessa Oromiyaatti raayyaa ittisa biyyaa waliin lola cimaa gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 8/2024 waraanni bilisummaa Oromoo godina Baha Shaggar aanaa Booraa ganda Biitee Dhaabaa bakka jedhamu keessatti raayyaa ittisa biyyaatti haxxee hidhuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an akka ajjeese himeeti jira. Lola haxxee hidhuudhaan gaggeesse kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan 3 ta'an battalatti ajjeesuun 3 kan ta'an immoo madeesseetiin jira jedha. Kanneen hafan immoo booji'eetiin jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Kana malees immoo loltoota raayyaa ittisa biyyaarraa meeshaawwan waraanaa gurguddaa hiikkadheetiin jira jechuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa akka galmeesse himam. Qaamonni lamaan jechuun raayyaan ittisa biyyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo waggoottan ja'an darbee wal waraanaa turaniiti jiru. Qaamonni lama waraana gaggeessan dhaabanii marii akka taasisan Oromoo dabalatee dhaabbileen idil addunyaa gaafachaa turaniiti jiru. Wal waraansa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo miidhamaan qaamota qawwee qaban osoo hin taane uummata ta'uun beekamaadha. Oduu xumuraatiin buufanni xayyaaraa idil addunyaa Itiyoophiyaa Bishooftuutti ijaaramu Afriikaarraa isa jalqabaatii jedhame. Kanaanis waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol akka keessummeessu ibsameera. Hojii gaggeessaan buufata xiyyaaraa Itiyoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw waliigaltee ijaarsa buufata xiyyaaraa Itiyoophiyaatii fi dhaabbata Zahaa Hadid Arkitektii fi Daar jedhamu waliin arra Finfinnee hoteela Iskaayilaayititti raawwataniiru. Ijaarsi buufanni xiyyaaraa haarawni kun waggoota 5 keessatti kan xumuramu yoo ta'u, walta'iinsa dhaabbata ijaarsaa Daar jedhamuu fi Zahaa Hadid Arkitektii jedhamuun hojjetamas jedhameeti jira. Akka ibsa daandii xiyyaara Itiyoophiyaatti buufanni xiyyaaraa amma ijaaramu kun Afriikaatti isa jalqabaa yoo ta'u, xiyyaarota 270 qubachiisuu akka danda'us hubachiisa. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa. Obbo Masfiin Xaasaw buufanni xiyyaaraa Boolee waggaatti imaltoota miiliyoona 24 qofa kan keessummeessu ta'uu himanii, inni haarawni amma ijaaramu kun waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol akka keessummeessu dubbatan. Buufanni xiyyaaraa haarawni amma Bishooftuutti ijaaramuuf jiru kun
lafa iskeer kaarimeetira 35,000 irra kan qubatu yoo ta'u, ijaarsichi faayidaa qonnaan bultoota lafa isaaniirraa misoomsichaaf kaafamanii kan giddu galeeffateedhaas jedhan obbo Masfiin Xaasawu. Haaluma kanaan qonnaan bultoota lafa isaaniirraa kaafamaniif bu'uuraaleen barbaachisoo kan ittiin ijaaraman doolaarri biiliyoona 17 ramadamus yaadachiisan. Ijaarsi isaa marsaa lamaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsanii marsaan jalqabaa qarshii doolaara biiliyoona 6 ol akka gaafatuu fi imaltoota miiliyoona 60 kan hammatu ta'uu eran. Buufatichi lafa kiloomeetira 35 kan haguugu ta'us hoogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa ibsaniiru. Guutummaan guututti xumuramnaan waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol keessummeessas jedhameeti jira. Ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii.